Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gartee video saat akka salama sasdi video qottanii gartee isinit qottee jira video qottanii gartee buufachuu feetan TikTok kana follow gara YouTube keenya asumaan seenaa subscribe gara video tana hordofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma jenne warri gartee video dheertuu gartee buufachuu fedhu video saatii takka saatii lama jechuudha. Bakka sitti tola gartee jidduu murtee gartee buufachuudhaaf fakkeenyaaf asirratti bakka linkii kana gartee asii tana dhuuna asirratti sheerii kana dhuunee linkii san koppii godhannaa jechuudha. Kana koppii godhannee as isa seenaa as Google irra seenaa jechuudha. Google irra seennee maal barreessina asitti qubee kana akkana goonee barreessina jechuudha. Haala kanaan akkana goonee barreessina asitti sarjii goona. Sarjii goonee as kuma dura gartee dhufu kanarra tuqannaa jechuudha. Viidiyoon san sitti tolee haa jennu jidduu gartee murtee buufachuu feeta. Kanatu ini asirratti immoo linkii finnisan koppii goona. Akkasii sarjii goona. Haala kanaan nu ba'a jechuudha. Haala kanaan nu ba'a akkam goona asirratti bakka gartee silaa murachuu finnisan irraa haasofna jechuudha. Haala kanaan akkasii murree as create video kana hayyuu kana tuqnaa jechuudha. Hanganni hojjetee fixuu ni eeyina jechuudha. Processor irra jira hanganni gartee. Hayyee eega fixee asitti more hayyuu kana tuqnaa. Asitti download link hayyuu kana tuqnaa jechuudha. Asitti isin filachiisu jechuudha. Kan original ta'e jechuudha. Kan wanti isaa qulqulluu qabu ni buufatan jechuudha. Fakkeenyaaf isa gubbaa kanaa tuqu. Haala saniin download isinii godhee fixaa jechuudha.